Labsii lakka 255 muraa 2016 kutaa 3 keewwata 16 aangoo fi hojii biiroo lafa Oromiyaa seerota birootiin kan tumameef yookaan kennameef akkuma eegametti ta'ee biiroon lafaa keewwata xiqqaa tokko maqaa fi hanga itti fayyadamtoota qabiyyee lafa baadiyyaa labsii kana keessatti ibsaman addanii baasa biiricha ni beeksisa. Keewwata 16 keewwata xiqqaa 2 ragaa lafa baadiyyaa kadaastaraan safaramee fi hin safaramne adda baasee ni qabata. Biirichaan yeroo gaafatametti jijjiirama jiru waliin adda baasee ni kenna. Keewwata 16 keewwata xiqqaa 3 qaama dhimmi ilaalu waliin ta'uun akka barbaachisummaa isaatti sadarkaa lafaa ragaa qabatamaa irratti hundaa'uun adda ni baasa. Biirichaaf yookiin qaama dhimmi ilaalu yoo ni kenna. Keewwata 16 keewwata xiqqaa 4 dhimmoota labsii kana keessatti tumaman milkeessuuf qaamolee biroo waliin qindoominaan ni hojjeta. Labsii lakka 255 muraa 2016 kutaa 3 keewwata 17 aangoo fi hojii biiroo qonna Oromiyaa seerota birootiin kan kennameef akkuma eegametti ta'ee biiroon qonna Oromiyaa ragaa gosaa fi baay'ina beelladaa tokkoon qonnaan bulaan horsee bulaan yookiin gamsee horsee bulaan qabu qaama dhimma ilaallatu waliin ta'uun adda baasee ni qabata. Biirichaan yeroo gaafatamu jijjiirama jiru waliin ni kenna.